Harargeen uummata aadaa hojii cimaan beekamu uummata jaalalaaf nagaatii jedhan Pirezidaant Shimallis Abdiisaan. Pirezidaant Shimallis Abdiisaa ergaa jalqabaa baatii waxabajjii kaasanii kutaalee Oromiyaa keessa naanna'uudhaan duula daawwannaa geggeessuu irratti argamu. Boruu mashii gabaasa dabalataa qindeesseera. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan eega jalqaba baatii waxabajjiitii kaasanii duula daawwannaa addaa kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeessuu irratti argamu. Obbo Shimallis imalaa fi daawwannaa tolchaniin fedhii rakkoo fi onnee uummata keenyaa hubachuu dandeenyee jira jechuudhaan ibsanii jiru. Kanaanis immoo rakkoo hawaasa keenyaa furuu fi kallattii arganneerra jechuun karaa marsaa hawaasa dhuunfaa isaanii dabalatee miidiyaalee idilee gurguddoo biyya kana keessa jiran irratti dubbataa akka turan ni yaadatama. Pirezidaanti Shimallis Abdiisaan daawwannaa hojii kutaalee Oromiyaa keessatti gochaa jiran xumuruun yennaa gara masaraa mootummaa isaaniitti deebi'an hawaasa Oromoo kutaa daawwatanii sani waan argan irraa ka'uudhaan karaa miidiyaa dhuunfaa isaanii ibsanii jiru. Lixa biiftuu irraa ka'uudhaan hojiilee misoomaa daawwachuu ka eegalan obbo Shimallis hanga ammaatti hawaasa godina Wallaggaa, Gujii, Arsii fi Boorana daawwachuun ammattiin tana godina Harargeetti argamu. Obbo Shimallis warri baha biiftuu dirree nagaaf jaalalaatti jechuudhaan hawaasa hortii arfan qalloo ibsanii jiru. Itti dabaluunis ammoo uummanni Harargee uummata aadaa hojii cimaan beekamu moodela misoomaaf nagaa warra eegumsa qabeenya uumamaatii fi misooma sululaatiin lafa isaa faayuudhaan naatoo aartii fakkeesse jechuudhaan jajanii jiru. Arsiin dachee eebbifamtuu burqaa shaampiyonotaa lafa qilleensi isii ayyaanaa dursummaalaat lafa gaarreen hurrii samitti hirkatan kallacha jabinna Oromiyaa ulfinna faajjii biyyaa lafa galaanaa teeletota jechuudhaan ibsanii jiru. Wallaggatti gaafa deemanii gara masaraatti deeban ammoo qe'ee damboobaadhaa dachee qabeenyi dilbii lafa keessaa fi lafarraa yoo irratti hojjetamee jedhe badhaadhina Oromiyaatii fi Itoophiyaa dhugoomsuu fi utubaa cimaa taatu jechuudhaan ibsanii jiru. Gujii daawwatanii gaafa deeban ammoo Gujiin wayyuu waaqattuu wayyoomsee warra sirna gadaa lafa irraa fi jalli warqee qe'ee nagaaf ulfoo jechuudhaan ibsani. Booranni ammoo beekaa qaroomina bulchiinsaati dhaloota sadarkaa sirna gadaa keessatti nuuf guddise jechuudhaan ibsanii jiru. Obbo Shimallis daawwannaa isaanii keessatti rakkoo uummataa akka hubatanii fi rakkoo jiru hiikuufis ammoo akka hojjetan bakka hundatti waadaa uummataaf galanii jiru. Dabalataan ammoo hojiilee misoomaa hojjetaman eebbisiisuudhaan piroojektota gurguddoo hojiilee mootummaa naannoo Oromiyaatiin ganna dabare keessa hojjetaman hedduu isaanii irratti argamuudhaan uummataaf banaa godhanii jiru. Dhumarratti ammoo simannaa kabajaa fi jalala uummanni kutaalee Oromiyaa mara keessa jiru isaaniif agarsiise galata akka qabanis ibsanii jiru. Bulchiinsi obbo Shimallis Abdiisaa waadaa hawaasaaf galan kana hojiitti ni hiikumoo hin hiikan gaaffiin jedhu ammoo bullee kana ilaallu ta'a. Hawaasni hoo ammoo waadaa galameef kana hagam hordofaan gaaffii gabaasa kenna kanaaf xiyyeeffannootti kennineedha.